السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا في كبجمتوتا جالتمتوتا أوروميا انترناشنال بروكاستين أوروميا انترناشنال بروكاستين قبي جايا مري حاليرو أمان تنح بيه خينيا خيستي دي ماجرو كبتي إسنيف دياتي قبي جايا مري خينيا نمني انت أره كبتني إسنيف دياني جاتا مولتا جام أكوما إسكرين قبتي أغرتن جاتا مولتا نميرو أمان تنح استراليا خيس جراتو جاتا مولتا مي أفيرا خينيا خبجي جما أوروميا انترناشنال بروكاستين غافي في دي بي يرو حالا يرو بي خينيا خيستي دي ماجرو خانا رتي هيا ما نفتو خيتين هدو سيغلتهم فان غلطو بي مكا أوروميا انترناشنال بروكاستين نافيرو كيساني فدو الفادا خبجا بدو أركادا سنجا جاتا مولتا غلطو مياتيس مي كالتمان خرا مري خينيا تخنجينو تها حالا يرو أمان تنبيه خينيا خيستي أديم سيفما جرو هدو ياتي سادا أكسوماس خرام وطماتين أكسوماس كراسي عساتين غاقا إمسا حمات أمتا خينيا رغا هاجرة ميوان كان أكامتي لالتا غلطو بي الفادو دراندو سي حالا يرو حالا غرتي أما أماني خيسا جرو حالا تكا إسان نمودة جاني إن إيجين wanni garte ummata keenyatti manaama taate akkuma mootummaan kun afaan oromoo dubbata nama oromootu jira jedhanii ummanni keenya dagate daguun tun miidhaa hamtuu namarraan geesse ummanni keenya gaaga'ama gartee hama waggaa 150 keessa dabre ammallee laalaa gartee harma muraa aanoleetii fi calii calankoo murruqii gartee ilmaan habashaa ittiin uummata oromoo godhaa turan san ammallee warri majru kun laaluma san deebisanii madaa sanooqanii maal fiddan reefka gartee silaa du'eef milili kaasanii dhaabanii kun tuffii uummata oromooti uummanni oromoo bayyanatee irraa mari'atee mala gartee fala barbaachisu godhuu danda'u irra ture rakkoon uummata oromoo dhumaatiin har'aanta ilmaan namni 300 ol namoota dhume kana nama 20 ol kayidha guurame kana hummaaf nutti ta'ee hayyuun oromoo siyaasa warri gartee silaa jaarmanii siyaasaa hundi walitti dhufanii mataa walii qabatanii deemuu dhabuutu gaaga'ama kana uummata oromoo irra fide kun ammoo bara gartee silaa dargiin ufees dargii jiisuudhaaf fiiguu malee nuti mangistuu ari'uudhaaf fiiguu malee sirni kun guututti ka buqqa'ee barbadaahee daaraa tahee akka lafaan kaanetti irra aantee oromoon bakka qabattee gati oromoon barbaachisan oromoon beeyta ummata biyya namaa dhaqee saamee miti qe'ee isaanii keessa jiranii mootummaan dhufu hundi qe'uma isaanii dhufanii humnaan gartee irra dhaabbatanii waraana irra dhaabbatanii ajjeesuu miidhuu hidhuu kana oromoon hagammaatti du'anarraa dhiisi akka namaatti haa jiraadhu jechuu malee takkaa nama dhiibee hin beeku oromoon nama dhiibuu isaanii dhabuutu arraan tanaa ilmaan naftanyaa lafa oromoo tana keessa yoo xiqqaate nama miliyoona 10 oliitu lafa oromoo tana keessa caalee jira kana gara laafin oromootu kana hunda fide akkuma gaafa duraa murruqee hamtuu uummata oromootiin uummata oromoo raangaanitti akkuma qubatanitti arrallee deemanii ilmaan gartee naftanyaa lafa oromoo keessa turanii firoomanii lafa keessa turan kun tuqaa takkaan malee oromoo keessa osoo jiranuu arra deebianii yeroo warri angaawanni hireer kannee jaani reefka gartee sila du'e kaasanii waan mallasuun deebise arra kun deebise masaanuu hamtuu yeroo gartee namni keessatti masaanuu ta'erra hamaadha kanaaf oromoon akka gartee amma dheengaddaatti sobamuu osoo hin taane wanni isinitti himuu qabu abiyyi oromoon ilanne sirna mootummaa Itoophiyaa santu sirna santuchi haaye sirni sun hin diigamne wanni oromoo daga sirni sun osoo hin diigamne akkuma gartee 4 kiiloon tun guututti oromoo taateetti uummanni oromoo dagame kana sirna kana maaltu akkamitti diiguun dura ture oriisaa gartee yeroo majaarmanni gartee hundi oree biyya seenu san silaa mari'atanii afaan tokkoon biyya seenanii rakkoon tun hundi arra oromoo irraan geessu arra joor hidhamuun baqqalaa hidhamuun isaanii hangafee ilmaan dhaloota arra lafaa hoo ija gartee silaa oromoo hunda balleessuun tuffii oromooti malee humna harkaa qabna namni gartee sila oromoo hin filatin hundi harooruma gartee isa dura ture ka gartee wal duraa duubaan waggaa 150 gartee oromoon itti miidhamaa turte kana fudhatee oromoo gaaga'uun kun oromoo jaarmoonni siyaasaa hoggoonni siyaasaa
qophiidha ta'uu dhabuu isaaniitu gaagama uumuraan geessin jira. Kana walitti Oromoon falli gartee godhuun namarra jiru mootummaa diiguudhaaf gartee yeroo gartee qaceeltu takka amaarri hirriba mudhatee hin beeku. Nuutu beektaa nama firoonfatee nageenyi bula jennaan galleetu maraaf nageeta masaanuun teenya kanaaf hirrabu haga danda'amutti akkuma akaakuu abaabuun keenya amaarri keenyaan ilmaan habashaa duratti diina Oromooti lafa Oromoota humnaan qabatan humnaan saaman ammallee qabeenya sadarra saamaniirra jira ammallee aangoodhaa irra wal dabraniituma wal dhaalaa hagammaatti wanti wal duraa duubaan gaafa Haile Sillaaseetis gaafa gartee Dargiitis Minilikis Gobanaa Daaqeetin hangafee ilmaanum Oromoo wal duraa duubaan Gobanaa qopheeffatanii Oppidiyoo qopheeffatanii kanaan dhaloota lafarraa buqaasaa jiran malee Oromoon cabsaa jiran kanarraa dhaloonni Oromoonni gartee bahaa kan dhihaa kan kaabaa kibbaa afaan tokko ta'e hoggona tokko ta'e jaarma tokko ta'e yoo biyya saniif gartee bifa jaarmaatiif qopheessee hegeree maal goona amma abiyyi jiisuu qofaa miti sirna biyya sanii akkamitti diigamee gartee dhugaan Oromoo sun dhaabbataaf namni gartee qabsaa'u irra jira yoo kun hin godhamne abiyyi kutuus abiyyi hamaa dhufa kanaaf hayyuun siyaasaa iddoo takka qabachuu qaba namu levelii dandeettii qabu hundarratti birkiidhaan wal jaaree mootummaan guututti jaaramtee bifa mootummaatiif jaaranii yeroo gartee mootummaa san fonqolchuu deeman yoo mootummaan sun diigamte akka takeover gootee gartee haandil gootee biyya saniif naga buufturattiif qopheessuu namarra jira namni harooraan gartee biyya san mootummaa diideeti biyya qabachuu dandeessa kanaaf dhaloota lafaa ka'u kana booya isaanii kana halkanii guyyaa dhumaatti kana dhaabuudhaaf namni Oromoo afaan tokko ta'uu hoggona tokko ta'uu jaarmee keenya tokko ta'uu biitti teenya takkittiidha kanaan ijoo takka walaallee jaarma tokko taane afaan tokkoon gartee yoo gartee wal taane Oromoo wal ta'uu dhabuutu rakkootan hunda fide keessaahuu jaarmanni siyaasaa arraan tana tuffii habashaan gartee carqii isaanii tabalaa san qabattee burraa'ettu gadda yeroo gartee mucaan wallisaan kabajamaan hoogganaan ija Oromoodhaa Acaaluun yeroo wareegamu hagam takka Oromoon bahaa fi dhiyaaman haatee ija takka taatee afaan tokko taatee rooraa isa biyya guutuu kana dhumaatiin hamaan idaanuu bineensa hamaan nu qubate jedhanii namoonni gartee gariin beektaa warra garee arra keessatti abiyyiif tumsitu jira biyya san keessatti fedhu murni nama jeesa fedhu maafiyaan nama jeesa rakkoo namarra geessu hunda katti gaafatan guutumatti ministeera biyya sanii ta'e abiyyi katti gaafatan kanaaf rakkoo lafa sanii gaagamni hundi habashaa qoytatanaa itti gaafatamu isa dhumaatti ilmaan Oromoo ragaa jiru kanaa itti gaafatamu isa namni dhumaa jiru kun akkami dhuma namni kun yoo jaarame qofa humna sana ofirraa ittisuu danda'a kanaaf gumaan kafaluun qabsaa'uun namni kun an qabsoota yeroo godhu qabsoo mataa kiyyaatiin godha biyya san jaarmini siyaasaa yeroo garii beektaa maraatanii biyya jaaran jambeeytaa hayyuun siyaasaa yeroo dubbatu mari'atanii biyya jaaran haga danda'utti ilmi xiqqaa qopheessanii tarsimoodhaan biyya san haandil godhanii gabroonfataa fonqolchanii haqa Oromoo san gartee iggittii Oromoo barbaasan argamsiisuu irratti akka if qopheessan marii guddaa feessa wanni Oromoo kun laafaa miti akka jabatti diinni yoo si nyaachuu barbaade laafututti sirraan ka'u namni ibiddaa si qabate ibidda qofaan sirraa ka'uu danda'a sadiif humna Oromoo yoo humna taatee tokko taate humniti Oromoo beektaa lafee warseessaa yoo lafee warseessaa waliin cabsan malee wanni cabsaa hin jirtu Oromoon tokko ta'uudha wanni Oromoo irraa barbaachisu gamtaadhaan diina moo'uudhaaf. Guddaa galatoomii jaata mul'ataa waan hedduu lafa keessamee inni biraa ammallee paartiileen siyaasaa Oromoo biyya keessa jiran paartiileen siyaasaa Oromoo 3 yookaan 4 ni gahan ammaan tana gaagama isaanirra gahee kana haala akkamiin karaa tokkummaa dhufanii akkamiin damdamachuu danda'an jettee yaaddaati. Amma keessatti dhaabbileen siyaasaa uummanni Oromoo duraan dhaabbii siyaasaa waa godhanii eegaa turan. Dhaabbii siyaasaa hayyooleen jiru beeytonni jiru hundi haga dandeessanii tokko ta'aa jedhanii itti wayyaachaa turan. Tokko ta'uu dhabuu isaaniitu diinni yoo gargar si bu'aasa qofa si nyaachuu danda'a. Si moo'uu danda'a. Si ari'uu danda'a. Yaada bittinnaawaa isaan jidduu kaanii garaagarummaa isaanii gargar qoodanii tokko baafatan malee isaanii bakka takka jiru humaa godhuu hin danda'an.
Kanaaf arra hogganoota siyaasaa gartee hidhuun wanni firraa hidhaniif beeki keessaahu hayyuu siyaasaa xiinxalaa siyaasaa Joharii fi Baqqalaa fa'aa wanni hidhaniif waan biraatii miti. Nama firraa sodaatan mootummaaniiti. Nama gartee isteejira yeroo ol ba'e nama haa beekan firraa sodaatanii firraa hidhan. Biyya teenya ni beektaa leencani sodaatanii beektaa dallanni itti ijaaramaa jiran. Saniif hidhaan dhiiraaf qophooyte. Hidhamuus gaagamuus haqa gartee silaa uummata Oromoo gaagama dheengadda gartee acaaluurra ga'e kana akkamitti awwaallannaaf mariidhaaf gabbaanaa waliin mari'anna jedhanii sobaan fuudhanii gara hidhaa dabarsan. Duraanis akkatti gartee harka galfatan barbaadan. Moo hundandaan karaa nagayaatiin humnaan gartee irra aananii mana hidhaa galchaniiti shiraammoo barbaadan. Kun isaan hin baasu. Ammallee deebanii mootummaan tun mootummaa jechuun gareedhaan yoo lolte rakkoon qabu. Jaarma siyaasaatiin wal lolte rakkoon qabu. Mootummaan uummataa wajjin wal lolee umurumaa qabaachuu hin danda'u. Abbaan fedhe namni gartee uummataa wal lolu uummataa wal dura dhaabbatu. Biyyaan bulcha jecha uummataa wajjin uummanni uummata laalessaa uummata hammeessaa uummata boochisaa ganamarraa du'a uummata galchaa eenyu bulchuu deema eenyu hoogganuu deema eenyu tajaajiluu deema eenyu haa boo eenyu haa jiraatu. Kun mootummaan kun yoo gartee nagee hin buufne ibsobaa jira. Ammallee deebi'ee nagaa buusuu danda'u isaanirra jira. Yoo nagaa inni bu'u qofa biitti tun gartee tasgabbaa'uu dandeesse. Yoo nagaa inni bu'ee namni gartee haala jirurra mari'atee bu'ee namaa wajjin akkimma isaan itti fiigan kun olaantummaan warra gartee qawwee qabdu qoftiin biyya san gaggeessuun hegeree biyya saniitiif isaan durallee hin milkoone fuuldurallee haadhuuf namni qawween hin deema jiru ilma milkaa'uun ta'a. Yoo gabbu'ee fira uummataa ta'e uummataa wajjin mari'atee haqa uummataa eege malee arra lafa san irratti uummanni keenya taakkuu takka lafa namaa seenee hin beeku. Lafa Oromoo keessatti qe'uma isaanii keessatti qabeenya isaanii taa'anii namni Oromoo hidhama. Gaagamni hamaan kun nurra gahaa. Aboo akka namaatti haa jiraannu lubbuun hin baasinaa nu dhiisa. Akka namaatti haa dalagannu nu dhiisa. Qabeenya keenyan saamina jechuudha. Kana jechuudhaaf Oromoon gaagamni irra gahaa jiru. Waan takka illee miti beeku. Lafa san irratti humnaan gartee qawweedhaan biyya san qabataniiti. Aboo lafti tun lafa teenyaati. Akkuma namaatti irra haa jiraatu. Kasaama isaa jiraatu jedhaniiti. Ni hin jiraatinii. Akka namaa bobbaateen galinii. Akka namaatti hin daldalatini. Akka namaatti aangoon qabatini. Akka namaa qabeenya looriin jedhaniiti uummata Oromoo miidhaa jiran. Kun hagam takka uummata Oromoo gartee miidhaa, uummata Oromoo abaaraa, uummata Oromoo gaagamarraan gaa umrii qabaachuu danda'a. Tasa mootummaan gartee uummataa wal lole umrii qabaachuu hin danda'u. Wanti guddaan jiru Abiyyu ari'uudhaan miti. Sirnuma gartee biyya sanii sirna nafxanyaa guututti balleessuu qofaatu furmaatu uummata Oromoo ta'a. Oromoon har tokko ta'ee ilkeen bakka takkaa jirtu waaqinii na jaan. Ija takkaa waa laalee akka tokkotti waa hubatee bifa jaarmaatiin ba'an sirna qabuun hegereef tilmaammatee bakka irraa ka'u bakka itti deemu waan godhu yoo beeke uummanni keenya dhugaa qaburratti hundaa'ee dhumaa jira. Dhugaadhaaf gartee wareegamaa dhugaa fidhamaa jira. Ammaas gamtaadhaan itti fufee haqa kana abbaan fedhe warra gartee nu malee hin jiru isa dura je'eewu numa kutee beeke. Umriin Afrikaadhaa fagaattu beektaa waggaa 5 irraa 10 dabraate hakkaan umrii dheertuu harkate beeka mallasni. Mallas boodan abbaan fedhe ka umrii dheertuu jiraachuu danda'u inumaa hin jiru. Kanaaf uummanni keenya dammaqee jira. Uummataa dammaqee kana wannummaan ibdiwwa deebisa galaana qabsoo kana inuma hin jiru. Yoo nagee buusan qofa karaa nagaatiin deeman malee. Kanaaf jaarmanni siyaasaa akkuma dheengadda jaarmanni keessaa'u bakka takka deebi'ee amma tokkoon waa jaaraa waa sirreessaa jedhanii uummanni Oromootu dubbate. 90 takka wanni uummata Oromoo irra gahe jaarmanni siyaasaa kun tokko ta'uu dhabuutu facaasee gartee 90 takka hurruma nu deebise. Hireen dhufteeti gara biyyaa deebine. Osoo gara biyyaan deebin dura 2000 keessa asmaratti ulfoon jaaramte. Ulfoo sanis jaarma jahaanii wal dhufanii jaaran. Rabbi rahmataa godhuu fi manguddoonni keenya akka sooressi jaarraa abbaa gadaa akka waaqoo guutuu kun hunda walii yaamanii galaasaa jilboo jaarma kana tokko ulfoo jaaranii hanga tokko tarkaanfate fuuldura waliin deemuu dadhabaniiti bittinnaawan. Kun xiqqeenya uummata Oromoo fide. Silaa
ulfoosan jaarma tokkummaadhaa san qabaatanii akkas jaarma tokkoon biyya san seenanii arra hasaaraan qotor moron dhuftu erga biyya seenanii jaarmni kun tokko haa ta'u jaar waliin mataa waliin qabajanii manguddoon garagaraa hayyoonni garagaraa abbootiin gadaa hundi itti ba'anii aboo tokkuma nuu taha rakkoo teessan booda sirreessinaa dantaa Oromoo dura dantaa biyyaa dura ja'anii kadhatan osuma namuu gama wal gangalchuutu hasaaraan guddoon tun dhufte kanaaf ammallee uummanni Oromoo ta'anii jaarma hogganoota siyaasaa san eeguun irra hin jiru bira tarkaanfatee aktifootonni adda addaa ni jiranii dandeettii ijoolleen qeeroodhaa qabdu ni jiranii humnitti gartee biyya san jaaruu dandeessu biyya san fuuldura oofuu dandeessu gahaa lafaa qabna kun mari'atee osoo waliin abaarre dandeettii namuu qabuun levelii jiruun beekumsa qabuun hojii walii raabsee abaaruun takka faayidaa hin fiddu arra keessatti tokko abaartee tokko jiraachuu hin dandeessu habadii Oromoonni gartee yakka tarkaanfatee badii dalagees deebi'ee gara aramaa deebi'ee uummata Oromooti wajjin nagaa walitti ta'ee diinarra fuula deeffannaan wannuma ta'ibba hin baane jirtu Oromoon uummata dhiifama jee beektaa nama isa balleessee hubataa wajjin jiraataa jiru kanaaf warri diinaa wajjin jirulleen gara uummata isaa deebi'ee warri gartee akka malatti nama abaaree jirulleen abaarsarraa dhaabbatanii gamtaadhaan tokko taanee afaan tokkoon waliin biyya san jaaruu danda'uun namarra jira arra keessatti namoo keenya diinni si alaa bitee isira bobbaasaa jira warra diinni bite kana daranuu diinomsuun faayidaa takkallee hin qabu haga danda'anitti diina san jalaa beekumsaan qabanii aboo diinni kun yeroodhaan malee faayidaa siin qabu jedhanii deebisanii mooraa Oromoo adabanii sirna Oromoon gartee itti nama adusaniin yakka san fudhachiisanii karaa nagaatiin tasgabbiidhaan fuuldura qabsootan waliin oofuu danda'uutu nurra jira malee wal abaarree tokko walirra jiraatuu hin danda'u gamtaadhaan haqa walii lafa kaa'e Oromoon har'a keessatti yeroo gartee islaalamni amantiin wal yaamuu miti diinni fuudhee maqaa amantii namaa fida diinni fuudhee maqaa gartee gandaa si tarreessa kun karoora diinaati kanaan uummanni keenya amantiin takkaa wal fuudhee hin beeku gandaan wal gargar qoodee hin beeku sanaaf sirna Oromummaa kadhalootaa hagamaa san irratti hundaa'ee gamtaadhaan afaan tokkoon biyya san gartee dhuunfatee abbaa biyyaa ta'uu irratti if qopheessuun dirqamni irra jiru jechuun barbaada. Waan hedduu nuuf ibsite mee keessaafuu akkuma ati amma nuuf ibsite kanatti Oromoon kallattii hundaan wal dhagee tokkummaa isaa yoo cimsate uummata Oromoo qofaa miti akkasumas dhaabbileen siyaasaa hundi wal jala deemnaan tokkummaa isaanii osoo cimsatanii gaagamsi amma irra ga'e kun irra gahu ture mee walumaa galatti haala ammaan tan hidhamtoonni siyaasaa Oromoo keessa jiran mana murtiititti namoota eenyummaan isaanii hin beekamne ragaan irratti haa dhiyaatu ammaas akkasuma girdoo duuba dhaabbatanii ragaan irratti haa ba'amu jee mootummaan irratti deemsisaa jiru kana mee akkamitti ilaaltaati? Mootummaan gartee nafxanyaa kun sirni nama nyaataa dhugaa manni murtii isaanii mana murtiitu hasirnaan qabanii manni murtii islaa nama cubbuuti tokkoffaa hogganoota siyaasaa yeroo hidhan cubbuu irratti hidhanii isaan san yeroo nama tokko gartee cubbuudhaan hidhuu barbaadan sobaan gartee mana duubaan hijibaan gartee fuula hagooganii abboon irratti ragaa bahee jechuun inuma hin dalaydu kun qaanii irra hamtu mootummaa saniiti kun sablina hamaa gartee ifiif xiqqeenyaa feeraa jiran kun hugga dhibba tokko hawuccuu uffatee miti hazahir be dirree baheedha Oromoo ta'e Oromoo irratti ragaan baaju nama gartee tikeeta gartee sila akka ifii murateetu dhufee gartee hogganoota siyaasaa Oromoo irratti ragaa ba'a cubbuudhaan bakka takka ga'uu hin danda'u kanaaf tokkoffaa jalqabaa sodaatanii firraa hidhan sodaatanii hidhaniis uummanni Oromoo karaa dhaabbatu ni beekti siyaasaan biyya sanii uummanni Oromoo galaa kana fedhii uummata Oromoo hojjetaniiti hogganoota siyaasaa kana duulanii kana karaa nagaatiin if duuba deebanii nagee buusanii uummata kana gartee hogganoota kana gadhiisan malee uummata Oromooti wajjin nagaa umritti argachuu hin danda'an uummanni Oromoo qabsoo isaanii itti fufa hidhamees ni ba'a yoo du'ees gumaatu kafalama dachaadhaan kanaaf har'a gowwummaa gartee ilmaan nafxanyaa hayyuu dhaba isaanii
arla fa oromo tan khaysa ummanni sani milena khudani oli la fasanjira gagama ummata la fa naftanya la fa oromo tan khaysa jirtu gagama irra go so yaane garte wan bira hason nagayni biyasani haga garte ilman naftanya kun bakka sani bekhani qoda sani tin bakka sani debani nu khaysa bahanitti nagayni biyasani buuntao siyam biyasani fashale jira khufe jira mallas bodo umru ma qabachun dando engada lamma tu motoromo sobe goftaan keenya uummata Oromootiyye afaan mi'aasan uummanni Oromoo dhagee oree biyya sanitti deebi'e akkasumatti lammaan afaan mi'aan dubbatuun bakka tana bu'ee namni dhagee hin jiru hayyuun siyaasaa kun hundi lammaan jiraachuu baate biyya sanitti hin galan kanaaf hayinni gartee silaa warra hidhamee kun ifanni baa mootummaan tun ammas wanni gartee humnaan dhiibanii ibiddaan jiraachuu danda'an jirtu karaa nagaatiin deebi'anii hayyoota siyaasaa kana gadhiisanii warra hidhamees gadhiisanii nagaan uummata Oromooti wajjin tasgabbaa'anii gatta'anii yoo haasan qofa furmaanni biyya sanii dhufuu danda'a. Yoo gaddee uummata Oromooti wajjin gartee tola uumanii furmaata kennuu hin dandeenye umurumaa qabaachuu hin danda'u. Kanaaf qabsoon Oromoo itti fufa nama hidhuun haarawaa miti. Duris nama hidhuu bira dabraniitti beeki haawwan keenya akka ilmoo dhalteen hoosifne harma irraa ciraa turanii lafa calanqoo jaamusan keessatti lola guyyaa tokkotti yoo xiqqaatu gartee kuma 20 olii dhume nama laafaa miti calii calanqoo ni jedhanii haga danda'amutti ilmaan Oromoo kun nu dura beeytaa warri gabroonfame ilmaan walloo ni beeyta waggaa 400 Oromoo nu dura beeytaa gabroonfaman gabrummaan isaanirra gaafa gaagamni isaanirra ga'usan uummanni Oromoo bakka takkaa lafaa ka'uu dhabuutu rakkoota hunda fide. Bultiidhaan harra fisaa gargar qoodaa akka dur baransan dhiirumtuu hin danda'u tana booda. Kanaaf hogganoota siyaasaa irratti duuluun yeroo lafaa haa ture duuluun manguddoo teenya jabeessuun xiqqeenya oofuun mootummaa tanaaf umrii hin qabu kun qabsoodhaaf nama cimsa malee obboleessi kiyya du'e ati wanni obboleessi kiyya du'e manatti wanni galuuf hin jirtu. Namni irraa du'e namni laalate. Waan laalaan taate ibiddumaan gartee namni deebisa. Kanaaf haga danda'amutti mootummaan sun sirna gartee silaa nama nyaataa wal duraa duubaan mootummaan nafxanyaa kun bara dheeraa ittiin gartee biyya san gartee gabroonfatee uummata murru godhaa ture. Sanuu fudhatee kunis uummata gaagaa jira. Kanarraa if duuba deebii uummata Oromootii wajjin mari'atanii nagee akka buusan yaamicha isaanii goona. Karaan lolaa karaan humnaa kun isaan hin baasu. Uummanni keenya uummata muratee jiru uummata if duuba deebuu miti. Kanaaf warri gartee silaa hara malee horiitanis gamtaa Oromoo irratti tokkummaa Oromoo irratti jaarma Oromootti yoo deebitan qofa furmaanni waliigalaa dhufuu danda'a jechuu barbaadeeti. Guddaa galatoomi mee amma carraa dhumaatiin siif kannaa carraa dhumaa kanaan uummata Oromoo kan addunyaarra jiranii fi qeeroo biyya keessaa qabsaawaa jiru dhaamsa ati qabdu yoo jiraate gamanumaan dhaamsa keedha ammadhuun siin ja'a. Bareeda akkuma haalli yeroo bartee toletti afeerraan godhamtee nutis gara biyyaa dhaynee biyya saniif dhayneeti harkinee dhufne haalli biyya sanii bareedaa miti keessaa namni biyya alaa kana ture siisoo biyya alaa kanaan koppii godhee biyya sanii nama ifi balleesse ta'a wanti Afrikaa humna malee hin beektu humna akka isaanii qopheeffatanii biyya san qindeessan qofa wayii ba'uu danda'an tokkoffaa kanneen harka keessatti biti warri waa bitu warri waa gurguru qabeenyi beektaa lafa tanarraa lafti qabeenyi gartee fuudhamee kadhaku magaalaa dhaqa warri magaalaa keessa jirulleen waan biraa dhiisi warri hogganoota gartee Oromoo jedhee magaalaa keessa jiru hundi baajata harkatan manuma Habashaatti baasan. Hoteelli isaan dhaqan hoteelli Oromoo kana hoteelli Oromoo agarre magaalaa guddittii keessatti hundi algaan bolalleen alguma gartee warra gartee duratti nu buqaasee dhiigan nu dhugaa ture. Hoteelli namni gartee silaa hogganoonni gartee siyaasaa Oromoo caffee Oromiyaa jedhan hundi nama miliyoona meeqa. Hundi akka jirutti deemee hoteeluma warra nu jibbuutti horii baasa. Bakka nyaataatis bakka bultiitis waa hunda keessatti. Kanaaf uummanni keenya bitii gurguriidhaas hoteela gartee Habashaatii waa nyaachuu dhiisa. Itti gurguruu dhiisa. Irraa bituu dhiisa. Geejjiba isaaniillee hin yaabbatina. Karaan nu baasu karaa kana. Waan kana arraa miti sooressi jaarraa abbaa gadaa rabbi raamataa godhuuf
kudha sagal jahatamii sagal guyyaa kudha lamaa gaafa gartee maqaa dhimma Oromoo kana bu'uureessa waan kana dhaamsanuu dabarsee ture. Kanaaf Oromoon kun bahaa fi dhiyaaf kaaf kibbaan walirraa waa bituu danda'u qaba. Hoteela gartee ifi mana hojjaa banatanii hojjaa walirraa dhugan ifi wal kaasuu irratti wal guddisuu irratti yoo fuula deeban irra gateenuu qaba. Irra xiqqeenya hamaan dubartiidhaas Oromoon gayaa qabdi. Warri gartee sila hedduu Oromoo deebee gaagama hamaa uummata Oromoo irraan ga'u warruma gartee habashaadhaa wajjin soddaa tahee guyyaa gartee waajjira Oromoo oola halkan beektaa waajjira habashaa bula kanaatu uummata Oromoo balleesse. Kunis deebee torbatti yaaduu irra jira. Kanaaf warri gartee sila akka beektaa namni kun waan beeku irratti waa hubannoo irratti xiqqeenyi jiru qabeenya keessan kana ganda habashaatiin hin dhaqinaa mana keessan hin dhaqaa haga dandeessanitti ifi oomisha keessan wal keessa deeffadhaa amba isinit duultu wajjin sheeriin godhinaati iftahaa tokkummaa keessan jabeessaa waliif yaada bakka hundatti nama gartee silaa keessan osoo nu banne diina jala jettanii gaagama hamaa osoo irraan hin geenye nama kana warningi kanitanii fi diniina kanii fi diina jalaa deebisuuf qabsoo godhuu isinirra jira. Maaliif haguma wallaaleessanii walambeessanii garee gartee silaa warri hammeenya fudhatuun gara diinaa hirkatu diinni gartee humna idaa cimaa kanaaf haga dandeessanitti dardara keessan dubra keenya haga danda'amutti diina jalaa deebisaa mooraa Oromoo deebisaa mooraa Oromoo gabbisaa mooraan Oromoo tun tawaa ba'attu tawaa hammattu ta'uu qabdi. Mooraan qabsoo jibbamtuu mi tajaalatamtu ta'uu qabdi. Manni siyaasaa Oromoo jaalatamu ta'uu qaba. Hawaa hammatu ta'uu qaba. Jaarmaa gartee jaalalaan alagaa keessillee alagaalleen hawwitee beektaa deebitee tumsa Oromoo taatee warra gartee Oromoo dura dhaabbatu nu wajjin jiisu ta'uu qaba. Kanaaf akka dandeessanitti geejjibaas keessan magartee tolaan wal gargaaraa dadhabaa gargaaraa hadhabe nyaachisaa hedduu arra keessa biyya teenya keessatti ilmaan karaarra baanee kaan mudhii citti kan ijji beekte kan miilli cabe gaagamni hamaan irra gahee jira. Saba gartee hiriiraa fi gartee lagannaa kanarratti haga dandeessi dhaloonni keenya wal gargaaruu qaba wal cinaa dhaabbatu qaba. Namni ala kana jiru nama bishaan obaasuu tajaajilan kan dhukkubsatu gartee mana akamaa geessuu dandeettiin nama biyya alaa jiru kana. Waan warra biyya keessaa qabsoodhaaf godhu sun warra biyyaa qabdi. Haga danda'amutti waliif tinnisuun qabeenya wal cinaa dhaabbatuun hegereef wal utubuun arra keessatti ilmi tokko yeroo gabbee gaagamni irra gahee ijji beektee naaffatee caccabe kan yoo cinaan dhaabbanne kun haaf immoo soodhaan lafaa ka'uu hin danda'u. Haga dandeenyutti wal tirnisanii wal cinaa dhaabbatuun kun bu'uura qabsoo irraa tokko namni keenya hagartee akka malitti miidhamee qeerraa bakka jiraatu dhabee buqqa'elleen wal biratti namni keenya duraan wal biratti hin beelu wal tajaajila xiqqaa qabu wal gargaaree akka wal kunuunsee hegeree gartee fuulduraatiif wal jiraachisee itti qophaa'u kanarratti dhaamsa dabarsuu barbaada. Galatooma. Tole gaajata mul'ata hedduu galatoomiin siinjaa qophii caayaa marii kanarratti hayyamamaa taatee nu wajjin mari'achuu keetiif maqaa daawwattoota Oromiyaa International Broadcasting hedduun si galatoomfadha. Galatooma horaa bulaa ulfaadha. Galatoomiyatis jaata. Tolegaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya qophiin caayaa marii keenya haala yeroo ammaan tana biyya keenya keessatti deemaa jiru wajjin wal qabsiisnee isiniif dhiyeessaa turre kanuma fakkaataa gara qophii keenya xumurreetti jirra hanga qophii biraatiif walitti deebinutti nageetti isiniin jecha kan gama ogeessa kaameraatiin na wajjin ture Bayaan Abdujaliini nagaan nuuf turaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Gaafa modole fakkaata jira olee yaa fakkaata mabdiisa yaa urjii bakka yaa goota dhugaa sirasha yaa urjii bakka yaa goota dhugaa sirasha oobaa fakkaata jalaa
goota margee jira goota margee jira gubaa marrookoo jala goota margee jira haloota qubee margee jira gubaa gollicha jala gootatu margee jira gubaa sanyii jala gootatu margee jira gubaa bobbaas jala gootatu margee jira gootatu margee jira gammachuu mayyaana waggaa bara dheeraa roorroon siigame beelaaf deebuufi bakka laanne anyiin gootaa gootumaa anyiin leenca leencumaa biqiloota keessaa hankomonyoon jibbee jirma mukaan qabu mootummoota keessaa annabiyyiin jibbee sanyii nama nyaata sanyii Minilikii ayyoo nabiyyiillee maayyoo Minilikii dudduuba qorannaanii saalachuu tokkummaa kanaafaan gantuu jibbee allaattii gojoo biraa beenuu si baanan jira Bona jeze bonyata yondwe bananyata Jere abdi tasfaye Jere bikilata bari Sanyi gota gotuma Sanyi lencha lenchuma Gota muti zinara Sinopsentan jere Mariman konda dabe Mariman konda dabe Imanon gororte Bakala kesatti Ololtun ololte Ola buna kesatti Ya bakada mabdiza Sumadi namaksiza Sanyi gota gotumai Oktu bakkan kennu Hunde gada gota ko Lenca ija berbada Gota mudi zinara Adunya nu siwama Adunya ni siwama Adunya ni siwama kai